السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا دقيفتوتا خينيم سجنتاتين سينا صاحبوتا جلك أمني تجرم سينا راقيستي سينا صاحبتي جبيك كما تكو اسم برانجينياتي هنگما يدي يريدو مكانسا قوية iddoowwan hadiisni itti himamu yookaan masjiidarraa ni dhaga'amam. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam jecha yeroo baay'ee hadiisni eegaluuni. Seenaan sahabaa teenya tan irraa Abu Hurayra irratti xiyyeeffattiiti hanga baay'eetti nu faana turam. Kutaa hadiisaa reefaasiin olitti xuyne kanaan seenaa islaamaa irraa kaasee hanga ammaattiin musliimoonni biileenatti lakkaaman maqaa Abu Hurayraa barachuu danda'anii jiru. Haasaa adda addaa keessatti barnoota irratti khutbaawwan jam'aatii fi yaa'iiwwan qo'annoo irratti akkasumas kitaabban hadiisaa kan fiqii fi seenaa keessatti maqaan Abu Hurayraa bifa kanaan waamamaa jira. Yaaliiwwan dinqisiisaa isaan godhaniin hadiisonni yookaan jechoonni fi gochaaleen nabiyyi kan kumaatamaan lakkaaman dhalootatti aanuuf dabranii jiru. Galmee warra hadiisa gabaasanii keessatti maqaan Abu Hurayraa lakkoofsa jalqabaa irratti yaamamam. Isaanitti aanee sahaboonni akka Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Ummul Mu'miniin tan taate Aayishaa, Jaabir ibn Abdullah fi Abu Sayyid al-Khudri fakkaatan jechootaa fi gochaalee dalagaa nabiyyi kan kuma caalan dhalootatti aanuuf dabarsanii. Abu Hurayraan muslima kan ta'e karaa dursaa gosa inni keessa jiraataa ture kan Dawsi jaamuutiin ture. Dursaan islaama ta'uu Abu Hurayraatiif sababa ta'e kun Tufayl ibn Amr jaamam. Hawaasni gosa Dawsi Arabiyaa kibbaa keessa naannoo qarqara galaana diimaa qabateeti jiraata ture. Tufayl waggoota jalqabaa ergaa nabiyyi keessa isaanii wal arge muslima ergateen booda ture gara naannoo jireenya isaa deebi'ee namoota isaatiif waamicha akka godhu nabiyyiin kan ramadame. Eega garas deebi'ee booda namoota islaama fudhatan kan jalqabaa keessaa tokko Abu Hurayraa ture. Akka irradduun dhaloota gosa Dawsi islaamaa fudhachuu didanii amantii isaanii isa duriirraa yeroo dheeraaf turan Abu Hurayraan hin dinne. Yeroo Tufayl lammata gara Makkaa deeme Abu Hurayraanis isa hordofee garas deeme. Kun kabajaa fi carraa nabiyyi kabajaan wal arguu isaaf uumuu danda'ee jira. Nabiyyiinis yeroo isaan wal argan maqaan keenya jechuun isa gaafatan. Innis Abdi Shams yookaan hiikaan isaa gabricha aduu jechuun deebiseef. Kanarraa Abdurrahmaan yookaan gabricha Arrahmaan yoo jaamte siif wayyuu jaaniin nabiyyiin tole yaa Abu Hurayraan waggoota hedduuf bakka Xiyaamaa ja'amu kan ture waggaa ta'u gara Madiinaa kan seene hijiraa booda jalqaba waggaa 7ffaa irratti miseensota gosa isaa kan biraa wajjin ture. Yeroo sana nabiyyiin duula Khaybariif deemanii turan. Abu Hurayraan nyaataa fi meeshaalee bu'uuraa kan biraa waan hin qabneef namoota ahla suffaa wajjin walitti makame. Qubannaa isaas masjiida keessa godhate. Ilmaas ta'e haadha warraa hin qabu. Haati isaa tan mushrika yookaan taabota gabbartu taate isa waliin turte. Haati isaa muslima akka taatuuf hawwii cimaa kan qabuu fi deddeebi'ee kan isii kadhataa ture ta'ullee isin garuu didduma isiitiin itti fufte. Guyyaa tokko akka rabbitti amantuu fi nabiyyi rabbii hordoftu odoo Abu Hurayraan isii gorsaa jiru waa'ee nabiyyi jechoota hin taane tokko kan jettu dhaga'e. Kanaan baay'ee waan gaddeef ija isaa keessaa imimmaan roobsaa gara nabiyyi kabajamaa sallallahu alayhi wa sallam deeme. Isaanis yaa Abu Hurayraa maaltu akkana si bochise jechuun isa gaafatan. Haati tiyya islaama akka fudhattu dhiibbaa irratti gochuurraa duubatti jedhee hin beeku. Isin garuu yeroo hunda tuffiin nama miti. Har'aas irra deebi'ee hiyyoon itti himu jechoota hin jaalanne isiirraa dhaga'e. Akka onneen haadha Abu Hurayraa gara islaamaa fudhachuu naaf madaqu rabbi waan hunda godhuu danda'u naaf kadhaa jechuun nabiyyi kadhate. Nabiyyiinis gaafii Abu Hurayraa qeebaluun haadha isaatiif du'aa godhan. Waa'ee waan sana boodate Abu Hurayraa radiyallahu anhu yeroo dubbatu yoo gara mana kiyyaa deemu balbalti cufamteetiin arge. Sagaleen bishaan waraabamuu fi dhangala'uun dhaga'e.
yoo ani gara manaa seenuuf yaalum haati tiyya iyyaa Abu Hurayraa mee achuma turi naan jetteem. Eega uffata isii uffatteen boodam seen naan jetteem nin seeneem. Rabbi malee goftaan haqaan gabbaramuu qabu kan biraa akka hin jirre ragaan baha. Muhammad gabrichaa fi ergamaa isaa ta'ullee ragaan baha jechuun islaamatti seenteem. Akkuma jalqabee imimmaan gaddaa harcaasaa deeme amma immoo imimmaan gammachuu gad naqaa gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deebi'ee deemeem. Yaa ergamaa Rabbiin oduu nama gammachiiftuun qabam. Rabbiin du'aa keessan qeebaluudhaan haadha Abu Hurayraa gara islaamaa isii galcheeti jira je'een. Abu Hurayraa akka hiriyummaa nabiyyii argatu isa gargaareef galanni haqum. Abu Hurayraan yeroo Madiinaa ga'e irraa kaasee barumsa walitti qabachuuf onne isaa banaa godhee ture. Hiriyaa nabiyyii beekamaa kan ta'e Zayd ibn Saabit radiyallahu anhu dhimma kana laalchisee waan kanatti aanu nuuf odeessee jira. Anaa fi Abu Hurayraan hiriyaa kiyya kan biraa tokko waliin taanem masjiida keessatti Rabbi waan hunda danda'ateef sagadaatii fi zikrii godhaa odoo jirru ergamaan Rabbii dhufanii nutti makaman. Nuti callisuuf taanaan waan godhaa turtan itti fufaa nuun ja'an. Tole jenneetii du'aa godhuu jalqabneem. Anaa fi hiriyaan kiyya Abu Hurayraan dura Rabbii keenya kadhanneem yookaan du'aa gooneem. Nabiyyiinis numaa wajjin ta'aniiti du'aa keenyaaf amiin juu tureem. Sana booda Abu Hurayraan yaa gooftaa kiyya waan hiriyoonni kiyya lamaan irraa isa kadhatan anis isa kadhadheem. Akkasumas beekumsa hin dagatamne irraa isa kadhadhe jechuun du'aa godheem. Nabiyyiinis amiin ja'an. Eegasii booda yoo nuti beekumsa hin dagatamne Rabbii kadhachuuf taanu nabiyyiin dardarichi dawsii isin dura waan kana kadhatee jira nuun ja'an. Abu Hurayraan dandeettii waan yaadachuu guddaa waan qabuuf isatti fayyadamuudhaan waggoottii afran nabiyyi wajjin ture waan yoo isaan dubbatan dhagee fi waan yoo isaan hojjetan arge hundam sammuu isaa keessatti qabatee ture. Dandeettii addaa akka qabu waan hubateefis humna qabu hunda tajaajila islaamaatiif oolchuu jalqabe. Abu Hurayraan yeroo boqonnaas ni qaba ture. Haala muhaajiroota hedduu irraa adda ta'een mataa isaatii daldala caalaa barnoota barachuu irratti odoo hirmaatee filata ture. Haalaan saarota hedduu irraa adda ta'een ammoo dachii misoomsuudhaaf yaadus ta'e biqiltuu loon irra tiisu hin qabu ture. Madiinaa keessa nabiyyii wajjin ture jira. Yeroo isaan karaa yookaan duula deeman isaan waliin deema yookaan duula. Sahaabonni hedduun baay'inaan hadiisota Abu Hurayraa radiyallahu anhu qomatti qabateetiin kan dinqisiifaman ta'uu isaanii caalattis yeroo hedduu hadiisa tokko eessattii fi haala akkamii keessatti akka dhagee isa gaafate ture. Yeroo tokko namni Marwaan ibnu al-Hakam jedhamu dandeettii waan yaadachuu kan Abu Hurayraan qabu kana iyyaaluu barbaade. Isa wajjinis kutaa tokko keessa taa'uudhaan nama waa bartaa ture. Guyyaa tokko dukkaanota yookaan suuqiiwwan Madiinaa biraan taraa odoo jiru namoota akkuma yeroo biraa gurgurtaa fi bittaa qabamanii jiran arge. Yeroo kana akkana jeen yaa hawaasa Madiinaa isin akkamitti dadhaboodha? Isaanis wanta dadhaboo nu jechisiisu maal nurratti argite yaa Abu Hurayraa jechuun isa gaafatan. Dhaalli ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam raabsamaa osoo jiru isin iddoo kana teessanii deemtanii qooda keessan hin fudhattanii jeen. Eessa jira yaa Abu Hurayraa jechuun gaafatan. Masjiida keessa jechuun deebii kenneef. Isaanis daddaffiin garas deeman. Abu Hurayraan garuu hanga isaan deebi'anitti achumatti isaan eege. Namoonni yeroo deebi'an yaa Abu Hurayraa gara masjiidaa deemne turre keessa gallee jirra. Wanta raabsamu tokkollee garuu hin argine jaaniin. Masjiida keessatti nama tokkollee hin argine jettu jechuun isaan gaafatan. Namoota xinnoo salaata sagadan, namoota xinnoo quraana qaraan, akkasumas namoota xiqqoo waa'ee halaalii fi haraam waliin mareetan argine jirra jaaniin. Yaa badii teessan dhaalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam isuma sanaa miti jechuun deebii kenneef. Abu Hurayraan radiyallahu anhu fedhii cimaa beekumsaaf qaburraa kan ka'e dararaawwanii fi rakkoowwan hedduu dabarsee jira. Yeroo hedduu beela'ee jira, rakkatee jira. Waa'ee ofii yoo dubbatu akkana jedha.
yeroon beellinatti cimu gara hiriyoota nabiyyi keessaa isa tokko deemuudhaan waa'ee quraanaa aayaa takka akkan agarsiisu isa gaafadheetiin odoo isii baradhu yookaan isaa wajjin turam. Sana booda gara mana isaa nageessee nyaata naaf kennam. Beelli narra gahe akkaan cimaa ta'uu isaarraa kan ka'e garaa kiyya irratti dhagaa hidhadheetiin eegasii booda karaa saabonni irra deddeebi'an gubbaa taa'e. Abubakri nama diyoo dabran arkeetiin kitaaba rabbiirraa aayaa takkaan isaan gaafadhe. Wanti ani isaan gaafadheef garuu akka naaf eeraniif ture. Isaan garuu sana hin goone. San booda Umar ibn Khattaab maddii yoo dabran arkeetiin waa'ee aayaa quraanaa takka isaan gaafadhe. Haa ta'u malee isaanis nan afeerre. Eegasii ergamaan rabbii nagaa fi raaxmanni isaan irratti haa jiraatu maddii kiyya oggaa dabran akka beelee waan beekaniif Abu Hurayraa naan ja'an. Maaliin ajajam yaa ergamaa rabbii jechuun deebiseef. Gara mana isaanii qabanii naan deeman. Aannan qabeen taa'u waan harkaniif maatii isaaniitiin kana isa argattan jechuun gaafatan. Nama tokkootu isiniif erge jechuun deebisaniif. Abu Hurayraa deemitii haala suffaa yookaan namoota masjiida ta'an yaami kottu naan ja'an. Abu Hurayraanis waanuma itti himame raawwatan. Aannan nama tokkoof hin geenyem raajii yookaan muujizaa rabbiitiin hundaafuu wal ga'eem. Dhugumatti yeroon musliimoonni qabeenya guddaa fi waan bu'aa qabeessa hunda itti argatan ni dhufe. Abu Hurayraanis qabeenya qooda isaanii ni argate. Mana niitii fi ilmaas ni qaba ture. Haa ta'u malee dhufaatiin qabeenyaa eenyummaa isaa hin jijjiirre. Guyyaa rakkatees hin daganne. Inni waa'ee kana akkana jedha. Akka ilma abbaa fi haadha dhabeettiin guddadhe. Akka hiyyeessaa fi miskiinattiin baqadhe. Nyaata garaa kiyyaa baay'inaan Busraa binti Gazwaan radiyallahu anhaa irraa fudhadha ture. Yeroo namoonni imalaa deebi'an isaan tajaajilam. Yeroo deemuuf ka'anis gaalee isaaniif qajeelcha ture. Sana booda rabbiin isii yookaan Busraa akka fuudhu sababa naaf godhe. Kanaaf rabbii imaanaa Abu Hurayraa jabeessee fi imaama isa godheef galanni haa gahu. Yaadadhumaa kan yeroo isaan bulchaa Madiinaa turan dubtaa siisoo biraa harka sadirraa tokko kan biraa intalli isaa immoo siisoo hafe yookaan harka sadirraa tokko kan hafe dhaabbachuun dabarsiti ture. Haala kanaan mana Abu Hurayraa keessa sa'aatiin halkanii takka illeen ibaadaa yookaan zikrii fi salaata malee hin dabartu ture. Bara Khaliifaa Umar radiyallahu anhu bulchaa biyya Baareenaa Abu Hurayraa keessatti isiniif dhiyeessine tanarraa tana fakkaatti. Qopheessaan sagantaa kanaa Muhyiddin Abdullaahitiin ture.